Yoo ammas wayyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya akka waaqaa akka Oromoo akka walirraa maddee sanaa dhaqqabu. Warra sanii barihee akka mooltan salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamar kafuune looruu qariibuu anaa dhufu welcome to Shaboo Media. Sagantaa teenya tararratti qabxiilee adda addaa isanii qabannee dhihaannee jiraatti dhihaadhaa isanii jenna. Taduraa gaa torbaan irraa as kunne kanaa akka walii yaadannutti Oromoon hayyoota gameeyyii lama wal jala dhabdee jirti. Kan duraa obbo Dootii Turaatii fi akkasumatti illee Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaati. Gaa abbootiin teenya lamaan tuni qabsoo Oromoo keessatti qooda gurguddaa qabani. Keessaa waa'ee barnoota irratti gaa moodela turan jechuun ni dandeenya. Qoonni isaanii hoomullee taatu hin dagatamu. Obbo Dootii Turaadhaa waa'ee barnoota babal'isuu irratti moodela ta'utti fakkii ta'uu irratti dhaloota beekee qubeedhaa har'aa kana qaruudhaaf namni abbaa qeeroodhaa jechuu dandeenya. Nama beekee bu'uura dammaqiinsaa barnootaa fi qaroomaa uummata Oromoodhaatiif lafa kaa'e dhaloota dabarsaniif bara beekee barnoonni dhookaa ture Oromoo irraa oggoramte sani nama gaabeetee hulaa barnootaa Oromoo irratti cufamte san cabsee ofiifillee fakkiitti ta'ee dhaloota hedduullee gara barnootaa fidee seenaan isaan haa yaadattu. Asumaanuu gaa maatii fi waahillan isaanii akkanumatti illee saba isaanii nu hundaa'u gaa ka biyyaa fi biyya alaa jirru hundaa'u jajjabina isaanii hawwina. Obbo Dootii Turaadhaa gaa wamisuu jennaani nagaan nu boqodhu. Asumaanuu gaa koree yuubaa tanbeetee abbootii teenya lamaan tanaaf beekamtii laattee odoo lubbuun jiranuu galatoonfatte illee asumaanuu guruupii yuubaadhaa galatoonfachuu barbaanna. Bara 2023 irratti qophii sirna beekamtiidhaatii fi galateeffannaa luboota Oromoodhaa gaa odoo lubbuun jiranuu ulfina uwwisanii badhaasanii galatoonfatanii jiranii silaarra gaa hojiin tun dalagamuu baattee gaabbii jabduudha taatii jechuudha. Kanaafuu warra yuubaataatiin galatooma jennaani obbo Dootii Turaadhaa odoo lubbuun jiranuu qooda kaa'uu keessaniif. Itti aansuudhaan gaa Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaati. Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa shoora hedduu taphate keessaa qabsoo Oromoodhaa siyaasa Oromoo keessatti nama beekee loogii tokko malee jaarsa tahee gaafa wal lolanillee ka araarsuu gaafa milee cabanillee ka jajjabeessuu gaa abbaa siyaasaa Oromoodhaa jechuun dandeenyaanii Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa. Sabboonummaa Oromoo jaaruudhaaf akkasumatti illee hawaasa keenya ka biyya alaadhaa cinaa dhaabbatanii gaa hojii boonsaa jajjabduu dalaganii jechuudha. Hojii jajjabduu dalagan Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa. Akkuma Dootii Turatti Profeesar Hamdeessaa Tusoollee carraa beektee beekamtiidhaatiif galateeffannaadhaa baruma tokko keessa jarri lachuutu argatanii baruma tokko keessa illee addunyaa kanarraa boqotanii jechuudha. Yeroo takka ulfina waliin hawwatanii galateeffannaa irratti argamanii waliin galan addunyaan silaa namni irratti waaraan jiru dabareedha. Gaafa guyyaan geesse namuu jaalatuu jibbuu numa deemaa jechuudha. So jara lamaanuu gaa yaadannoo guddaa qabnaa fi Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa tajaajila yeroo dheeraadha. Umrii teenya yeroo guddoodhaa gaa nama qabsoo Oromoo keessatti tajaajila laate. We miss him. We'll be saddened. Beektee isaanillee nagaan nu boqodhu jennaani. Obbo Dootii Turaatii fi akkasumatti illee gaa Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa qooda keessaniif hoomullee taatu isaan galatoonfanna. Thank you very much. Warra yuuballee gaa beektee isaanillee galatoonfachuu barbaanna maaliif hoggaa jenne hayyoota biraa kan carraa akka isaanii odoon argateen darban san gaabbii nuti taati. Ammoo haa taatu Dootii Turaatii fi Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa odoo lubbuun jiranuu
sirna gaayuu baasan gubbarratti galateeffannaa fi beekamtiin isaanii laatamtee jirti. Manguddoota keenya aarsaa iddoo saba kanaa kafalanii nagaan nu boqodhaa jennaan warra yuubootaan gara miidiyaa dhuftanii odoo seenaa abbootii teenyaa tana yeroo maayyeedhaatiif jajjabina ta'aaf jechuu kiyya maatiidhaaf illee saba keenyaaf illee aarsaa isaan saba kanaa kafalanii fi qooda isaan saba kana biraa qaban irra deebitanii dhaloota itti aanuuf dhuftanii isaan yaadachiisuun barbaachisaadha. Dhaloonni itti aanullee bikka beeytee abbootii teenyaa kana buutanii legasii isaanii itti fufsiisuu qabdanii isin jan irra deebinee maatii obbo Lootii Turaatii fi maatii beeytee Profeesar Hamdeessaa Tusoodhaa waahilleen isaa firran isaa alaaf biyyaa fi biyya alatti nu hundaafuu jajjabina isanii hawwina. Abbootii teenya tanaan ammoo nagaan nu boqodhaa jennaan. Gara qabxii itti aantutti yeroo tarkaanfannu irra deebi'uudhaan abbootiin teenya irra guddaan isaanii dodolloomaa jiran harka rakkina fayyallee qabanii warra hafeellee haasaan bannu warra hafeellee eebbirraa fudhannu warra hafeellee odoo lubbuun jiranuu beekamtii kanneenii fi galateeffannee akka boru gaabbii nutti hin taane yuuboota keenya warra hafan haasaan bannu isanii jenna. Gara qabxii teenya katti aanutti ogaa dabarruu volkaanoon amma beeytee volkaanoon naannoo Anfaritti dhoohuu isaa gabaasan achirraan dhufteen ibsiti. Naannoo Artalleetti kiiloomeetira 10 magaalaa naannoo san jirturraa alatti lafti sanii dhooteegaa volkaanoon aaraa fi mallattoo beeytee volkaanik irrapshinaa harkaa jiranii. Oduun achirraan dhuftee namatti miidhamee fi qabeenya badellee jiraachuu baatullee ammoo volkaanik aktiivitiin ni jira. Dachii sossootallee tanaa hin jirtu. Waliigalatti waan ammaan durallee yeroo adda addaa isanii gabaasaa ture keessatti sochiin beeytee lafti sossohuudhaaf gaafni Afrikaa kunuu lafti addaan dhoohuun hojiin beeytee geologically taate deemaa jirti. Gammaan dura lafaatu yeroo hedduu 12 ol lakkoofnetu dachii sossohuu turte naannoo Fantaalleetti. Amma ammoo Artallee naannoo Anfaritti volkaanoon irrabtu godhuu isaa amma dhoohuu isaa gabaasaan achirraa dhuftee ni gabaafti. Laata sochiin tun itti fufti moo akkuma shalagame sanitti gaafni Afrikaa kun buqqee Afrikarraa achi bahaa kan jiru waan waliinuu arguu teenya. Keessaa Oromiyaan bakka lamattu adda cabxi jechuudha. Beetee sulula Afrikaa guddicha kana kan beetee gaafa wanni reedisiirraa jalqabee ilaa hanqaa Mozambique wanni itti almost Mozambique dhiyaatu deemu Tanzania gabbuu kana yoga sochiin lafti dhoohuudhaa tun akkuma deemaa jirtutti volkaanik irrapshinni kun yoo keessaa bishaan ka fidu taate ji'ogiraafiin Afrikaadhaa jijjiiramuun isaanii bala. Kanaas itti dhiheejaan hordofnee waan irra geejjeessanii gabaafna. Oduun biraa daawwiin beeytee MBS'dha Muhammad bin Salmaan Ameerikatti godhee xumuramee jira. Amma gara xumuratti jira. Implication isaa maali kan jiru bubbullee waliinuu arguu teenya. Gaafin guddoon jirtu dhimmi Muhammad bin Salmaan USA geesse maalidha? Maaliif ogaanne hariiroo bareeddurra jiranii USA waan Suudiirraa dhabdeen qabdu, Suudiillee waan USA irraa dhabdeen qabdu. Gaaddaa obeetee
أبوردي أما داوي بيتي رفنيتما يادا والبودا وتاتي سنوان قافي تكاسو لين ميريتي تقبلو نتفقات واتاتو أمو يرون إني أمريكا دك هنا توقع قافي كافلو نقولا توقفا تربان وداوي كان دورا شاخلي ورانا بحر ديما قبتي قيسا ترتي سعودين مصرين جوردن صوماليان تيك جبوتي يمن السودان جل خلون ديمو والآترون إلتران إسكيس يرتي تشونغا إلتران عمنو باتولي إسين لك كيسة ترماتي تشونغا باسان نجرا سوغا شاخلي لولا ورانا بودا إمالي بيتي محمد بن سلمان غرا سعودي لاتهم إيغا وهي داف أكا أمريكا دقيقا أترى شلقوني دندينيا أماس بيتي السودان نجين سي هماتشا ديمو لولي هماتشون غاو سوتشين بيتي همتين فانغا غودن كوني همتين لولا خنا لفا بابا اللي فتشاجرا دي بي اجرا تخيا برهان اللي كسوتي فرمتا جرا سودا جدو تابوت تبله so aggressively ودي ديبو رافتي ما تخيا همتين اكمو هاتوف تافتا بود رجرا غا خولي دنتا سعودي دا بكتي تقولي قبا تخيا مالي فوقا سعودين مصري تيفا تشوفتي مصري يجون بيخمسيني في همني وراناتي في تبيخمسا تتكنوكراتهم مادا مصري كيس جرا مصري بيتي العرب جتيتي أمنتي تخيل نتي حال عرب هنداتي يعني أمنا قال لي سي ساني خجمال عبد الناصر في خلون دفر أتشودني قال سياساتي في أوروبية أما بيتي عرب ناشناليزم يعني سي مصري أركيتكتشرا عرب ناشناليزم دا بيلا فكيسة شوية بيلا فتومتي أنكر ستيتي دا ميدل إيست دا فتشوية نيجي لما فا بيتكتي يرو لما بيتي إسرائيل وجي ولفته صدفة عماس politically قفا بيتي geographically بيا بيتي سويس كانال هركا قبضو يتشوي خلق أفهمتي غرا بيتي human resource دارا ما knowledge capital داري اللي ولا اللي بيا كمله بنمسي براتي تشوي بيا ربرا بيا كمله برنوتان اللي درسيتي جرتو غرا أمنتي داري اللي أفرنه بيا بيتي يونيفرسيتي أزهر قبضو يتشوي إذا قدر علماء نخينا في علماء مسلمة الدنيا قباجران جنريشنوني أمان درا هندينو ورا أزهر الرابراتي تشوي أكرمتي اللي بيا بيتي غرا سوتشي إسلاميك ريفايفالي خيسة اللي غا سوتشي ججبدو بيوغلوني ججبو المصري راباني تشوي سوتشي أخوان المسلمين غا الدنيا تنونداو هاوتي توري هادون غا بكر رابرك مصرينا علماء تيسيتي رجع بيتي خادم جرب كمان يشوفش يوغارا بيتي فالميدات انتاتي دكتور الزواهرين أشراي أكرمت اللي علماء تججبا بكمان كيس أفضل كشكين أشراي دكتور يوسف قرضاوي أشراي شعراوي جرا علماء تيساني محمد سيد خطب جرا في ربي سنة تاتو محمد خطب بيجرا زينب خطب سو مصريتهم بيا علماء تججباتي ساينتستو تججباتي سو بيتي تونيغا بيا بيتي أكلايوتي وري يهلي لالني بيتي عربني اللي لالون تنافس سعودين مصرين هركابانان خطي جرتي بيكا مال فوقا إنه مصري لفق أبانيتو كينجدام سعود عربياتي في خان بيتي يونايتد عرب إماراتي في موجود خليج خنا وني خليجني نجان تاو جروفي وام بيتي مصري دبولاني لفق أباني أركاك أبانيف أكيد النتيجة محمد مرسي غرام غورا دفتره أما تصديت تمي ميجا بودا أخوان المسلمين غا إنجفتي فلانو دان غرام غورا دفه غرام غورا وغا دفوغا
دولا غرغدا دا ورري يچو وري عربا اكا اخوان المسلمين ان غورنتيني تتافي ولا تسن هندانوغا محمد مرسيداد وقتي قالچني لاسيسي غردورا فيدني سو انفستمنتي غدو على سعودين مصر راتقبتي for that matter بيون عربا هدون well أما مصرين إسرائيل راي مخصودا قبضون ما national security دي سيدا إدو السودان في إثيوبيا را سودا قبتي إثيوبيا واي بشاريتيف سودان قوان أولا تانيف بيتي لامانتون مصري أكملي سودا خيسا أمتي بشان طورمي يجوي هلاقيني مرمر خالي أما تاخد أفريف كا رتي هو كرامي كيف ما ترى يا مثلا كيس بيته جار بيتو بيتوي خلا فريجي لا فهمتي توي بياداتيف جو بوليتكسي غاف أفريقيا لا توتالي جيري جرا بشان هيدا هيني مرمر يجوي لما فالمين برهاني في همتين سودان رجودانيس مرتيسا يو سودان أركاباته basically leverage ما نسين كبدو خفتهجو قبنا ليبيان ديغمته إنوا مرفمته تشوندين أسي ليبيان ديغمته مصرين هركان كبدو السودان بيتي قدتين أفريقيا دا يو هركاباتي همتي خقباتو تاتي شكيتا كمالي ونيتي آلو رجيم تشينجي ونيتوني أفكتو مغلاتو يا مصري so إثيوبيا نسقا طبخنا خيستي حركة قبدي يجوي طبخنا خيستي حركة قبدي خيساو همتي في يونايتد عرب إماراتين مصرين سرفايف قول ودافقا سومالي قبتي يالي غوتي جرتي ساني سيدون دليني سومالين أما أكا مصرين فيتو سانيتي طبقا جيسون دنديني حسن شيخ محمود هذا تكو في بودر رامو بيته ميل راغبا فتو جلاف اللي سدي تشوبان بيتي تكتين بروجكتي مصري انترستي مصري دا اتسوراف ستافتا جتو اليتريا تشونغا بيا بيته نمي لكوسي سيتو مليون صديق تكو رابقتي جرو ارونو ميقات تافين بيهو بيا بيته خبايسي توبيرتي وغدو كسيف دودن دي سومتي السودان بيامو بيرا غدو داتي غاف افريكا تياتينك مبي صدفا نسيتوني مالا توبيت تاني كينيا بودا السودان نفقات لكم سنواتين نما بيتوفا تمتومتي بيا حدارا قبدو بيا حداري بلسوم مادان اللي بيوت أفريقيا را درو بلسوم كيسا ترتا دراجتي ما سوداني أما سيغا بيتان مصرين أبون فيتو يتوي فالمين سودان رجع جيفا مكانا مصري صدا قدوك أبدوف غا سعودي دان نجار غاري سعودي خلتي دان هرماتشول إسيفي يونايتد عرب إمارات ولد تبوسا خلافو غا وني محمد بن سلمان غرس أمريكا دكه أمريكا نجران أبد ويشون تري تبغى في أفريقيا قبض ديما جرو نجار غاريدا so wala magargasa gafachu nisani mana Sudan yodan de lola san dabe biya san tasgabaysu yo lolli khudabate United Arab Emirates lenga mesh beete khobaisi biyar kan qabtu lama fa yoga lola khara dabu hindan de nyutate akabete burhan himmoham negodu United Arab Emirates اللي أكبر تركسيس السابط أمريكان يبقى كرجوتو جبابينان وني قالوا تي إيجا جرو كيسا يرو أما تنا كيستي وني إيجا ما جرو لا تا ما لقى قدّا باسو دي ما تشو وادا قدّو غلف تريلو تكوسي هنان يو بيته إيجا تريليون كوني بيكادو هنا مرسانو ربي أبي خوي تشوف يا ما بود سلا لوني ديجان إنجانو أمو إيبان لفو مفتا
Itoophiyaa irrattis dhiibbaan Abiy irratti akka shakkii akka malee dhufuuf ta'a gara Ameerikaatiin. Akkanumatti illee dhiibbaan dubbii Suudaan irratti illee dhufuuf ta'a. Gaa waliinuu arkuun teenyaa jechuudha. Kana gaa akkana hubattan abdiin guddaan qaba. Suudiin daawwiin isii Ameerikaadhaa keessa gabbaanillee nuu dubbachuu baatanillee shakkii takka malee yeroo ammaa tana keessatti haajaan Mohammed bin Salmaan Tiraamp bira geessu yoogaa weetee Masriidhaaf weetee tumsa barbaadu yoo taate malee wanni biraa hundinuu Suudiin Ameerikaa harkataa jirti. Wali takkittiin irratti kanumaa dhagaa akka hubannoo keenya kana maybe torbaan lamaan sadeen ji'as deemu keessatti tapha lafarratti ilaalu maatu Itoophiyaa keessatti deemu ta'a. Itoophiyaa fi Eritiriyaa jidduu waan akkamtu dhufuu ta'a. Gara kaaniinis Suudaan keessattuu lolli amma beektee dorgommiin aangoodhaa ta'a Hemetii fi Jeneraal Burhaan jidduu deemtoo haramitti adda baatii kan jiru waliinuu arkuu teenyaa tanaa gana biraa kun. Qabxiin itti aanu waa'ee beektee USA dhaati. USA'n already daawwii Mohammed bin Salmaan Suudi Ameerikaatti godheerraa kallattiin illee walitti hidhuu barbaadullee ammoo waluma hidhaadhaan fakkaatti maaliif godhanne inishiyatiiva lama Ameerikaan amma lafa jala oofaa jirti. Tokko Itoophiyaa fi Eritiriyaan akkamitti adda bahanii qorachuu jirti. Amma 91tti deebitee galmee haadhaa jiran. Biitii tuni formaalii adda bahuu isaanii ni beekanii ammoo adda baha isaanii kana keessatti cubbuun ni jirti. Adda baha isaanii kana keessatti teekniikilii rakkoon ni jirti. Ta'arra isaan kana beektee akka lolaaf waliin gaarrifatan isaan godhe. Waan jugaa faayila haadhuudhaaf ilaa hanqa beektee teessoo Londanitti ilaa hamma galmee haadhaa jirti Ameerikaanii. Ilaa Herman Koolillee yaaman takkatti galmee haadhaa jirti. Waa hedduu dokumentii godhataa jirti. Wanni dalagamaa jiru gara ambaasaadara Finfinnee ture kan USA'dhaa kan duraaniitiin already wanni takka galmeen gadhiifamaa jirti. Ambaasaaddarri USA'dhaa kan beektee Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf achi ture USA tajaajilu ture. Wanni inni jedhee mallas wajjin haasofne turedha. Gaafa Eritiriyaa fi Itoophiyaan adda bahan sani mallas wajjin haasofne. Ejjennoo USA'dhaa gaafa sani Eritiriyaa yoo haabilisoomtuu irratti maal ejjennoon keessanidha. Itoophiyaa wanni isiin nu jette nuti walabummaa uummata Eritiriyaadhaa duran dhaabbannu bilisummaa isiitiidha. Hayyee gaa Eritiriyaan yoo haabilisoomtu taate amma booda Itoophiyaan beektee har'a baharaa qabaachuun teessu dhimma kana hoo akkamiin ilaaltanidha. Ejjennoo USA'dhaa beektee booda ammaas jarjaraan biyya tana bilisummaa gootee fi waan beektee yoo teekniikilii Itoophiyaan hin hayyamneef Eritiriyaan beekamtii argachuu hin dandeessu. Maybe beektee akkuma Somalilaandii sanitti ifiif bulchiti malee akka bultumaa birmadummaa qabutti addunyaan beekamtiin kennituufi jechuudha. Maaliif biyya irraa baate sanirraa piroosesa isiisan keessatti leejitimasii argachuu qabdi. Beekamtiin duraa biyya ta'uudhaaf biyya beektee ati irraa buqqaatu santu beekamtii sii kennuu qaba. Piroosesa sanillee sii qindeessuu qaba. Foormaalii beektee haala dokumentii taheen heeraa fi seera biyyattii saniin akkamitti heera addunyaatiillee itti hirkatee bilisiisan bilisoomaadha. So Ameerikaan ambaasadii Ameerikaadhaa wanni gorseen lammata deebitee asaba harkachuu hin dandeessu. Kanaafuu odoo Eritiriyaan hin bilisoomne heeri addunyaadhaatu si fayyama. Nutillee isan deeggarra. Eritiriyaadhaan wanni jennu yoo bilisummaa ka barbaadan taate asab Itoophiyaaf dhiisuu qabdanidha. Yoo asab Itoophiyaadhaaf kan dhiifne taate nutis beekamtii saniin kenninu jennaani isan hojii dhaabbanna heerri keessanillee mirgatti qabdanii heerri addunyaallee mirga sanii kanna
nulleen isan cinaa dhaabbannaati asab bilaashitti dabarsitanii elektiriyaadhaaf hin kenninaa borutti haajamuu teessanii dhimma beetee harra baharaa barbaajachuudhaaf lola kaasuu teessanii biyya irra nagayaan asab irra nagayaan fudhachuu diiddan kana booda immoo lolaan barbaanna jechuun keessaniin oolu gaafa sana ammoo gaa namni isa bira dhaabbatu jiruuti dhimma kanatti yaada yennaan mallas naan loleedha waa'ee asab nuufi elektiriyetti dhiisaa maaltu isan galcheedha sogaa ilaa haganatti galmee haadhanii jiranidha so Amerikaan lola irraa kana predict gootee jetti anyway biyyoonni dhihaa beekumsa irratti hundaa'anii waa laalanii so namni waggaa beekumsa irratti hundaa'ee waa laale dhugaasan arkaadha namni ammoo beetee naaduraa amma manzaraa beetee siyaasaa hidhatee waa laalu wama siyaasaan isaa san feetu arkaadha Mallas Zeenaawiidha yeroo sanitti gaafiin asab gaafii nafxanyootaati amma gaafii beetee itiyoo naashinaalistiidhaati sagubbaadhaan saayikooloojii isaanii keessatti elektiriyaa tan akka biyya isaanii lammaffaan laalan asabiyyuu achi nuu teesse boru gaafa buqqaanillee teenye taatiidha the bigger picture insanidha Itoophiyaa haga ifjaarru nuti minorityidha yeroo dheeraaf Itoophiyaa bulchuu hin dandeenyu kanaafuu carraa amma arkanne kanaan Itoophiyaa haga dandeenyu irraa bulchinee resources isaanii saamnee biyya teenya ijaarrannee asab ifdura elektiriitti ergannee gaafa biiti nutti dammeeyxee nutti kaatee nurra firinxiltee nurratti fincilte biyya teessan kun jenneefi deemnaadha yoo beetee arra asab isaanii dhiifne boru beetee gaafa nuti aangoo irraa buune asabte isaanii taatiidha so self sabotaajii godhanii ofumaa fi of agabsanii jechuudha akka ija siyaasaatti gaafa san mallas akkasii ilaalee ammoo reyaalitii lafarra jirtu irra jijjiiramteetu elektiriyaan dhufteetu jenosaayidii isaanatti hojjetteedha. Isaan wajjin biyya ta'uudhaaf walitti hidhachuudhaaf asab ifdura ergatan sanii fayyadamuu dhiisanii gaa kasaaraan beetee amata lama dura uummata Tigraay irra geesse waa laaftu miti. Amma gaa mootummaan arra jirtu ammoo asab dogoggoraanii oduu addunyaan akkana isaniin jettu dabarsitanidha. Baadawwee chaartara gubbatti Mallas Zeenaawiidhaan viidiyoo reekoord ta'ee jira jabeessellee gaafin kaate waa'ee asab gaafatanii waliin ni jeemaali walii galtee chaartaraa ka ammaa kana gubbatti asab bilaash akka itti fayyadamuu dandeenyu elektiriileen nu dura dhaabbattu elektiriileen ni hayyamti kanaafuu artikilii ammaa kana amma qaboo yaa'ii keenya kaarraa kana keessatti qabxii beetee Itoophiyaan tolaan amma bilaashitti akka asab fayyadamtu kan juu haati dabaluu jee godhe jechuudha jabeessee heera lafa keenye ammoo achumattuu dubbatamuun isiituu viidiyoodhaan reekoord ta'uun gaafa chaartaraa sanuu ifaa jechuudha. Arra bu'uura beetee mootummaan arra jirtu asab itti gaafatu ni qabdii yookaan gara beetee mooraalaatiin ni jira jechuudha. Maaliif yookaan wanti duraanuu akka cubbuutti baateedha. Technically wayyaaneen beekaati asab if agabsiteedha biyyatan agabsiteedha. Maaliif boruu keessaa yaanaadhaadha. So gaa Itoophiyummaa minaalbaataa kanaa miti heegaree teenya tafagoo keessatti asab fudhannaadha akka laavireejiitti itti fayyadamnaadha. Mootummaan irraa yoo hoggaa jenne gaafachuun doggaa nuti fakkaatu. Arkachuun ni danda'a kan jiru ni danda'ama gara dippiloomaasiidhaatiin gara beetee waliigaluudhaatiin dhiibbaa addunyaa irratti itti godhachuun kunis opshina tokko opshini kaanis kan walolaa taatee jechuudha. Ammoo halolarra kan nagaa santu irra wayyaadha. Gaa ambaasadarri Ameerikaa illee gabbahee wani inni irraa dubbate sanii jechuudha. Kun gaa waan amma deemaa jiru irratti maal contribute godha gaanne doosee beetee
buufanni dooniidhaatii fi harri baharaa Itoophiyaan ni barbaachisaa kan jiru beetee irrumatti kuufamaa jira jechuudha. Irrumatti kuufamaa jira. Wanni biraa beetee adoonna guyyaa biraa yeroo itti harkanne meeni goona. Asabar magaalaa onu jirtu jechuudha. Ibra waan leecallaa ni jira. Wanni leecallaa keessaa fakkiidhaaf mana tokko qabda. Dulloome jigu jira. Namni tokko dhufee aboo mana jigu hana. beetee atis keessaa baate amma sirrattuu jiga amma keessaa baata idda mana kana kana gootu manni kun beetee karaa gubbaa jira mana kana jaareetiin gubbaa kana fooqii godhe ati gubbaa galta anjala kana suuqii godhadha khiraa siifin kafala mana kana qisaasiitiin yoo siin jee nama kana siin jee dhagaa guurattee yoo gurra lamaan qabattee iite ollaa wanni nuju boomanni maasii godhaadha akka beetee yoo isan lamaanuu fayyadee dhoo wanni tun jaaramte atis mana harkattee jireenya kee jijjiirte namichi kunillee khiraadhaan suuqii ifi ijaara keessatti khiraasii hafalaati gubbattis mana si ijaare yoo isan lamaanuu fayyadamtanoo waliyaanii ni jechuudha. Asab yeroo ammaa tana keessatti akka goojoo afaan galaanaa ta'a damaaruun baanu sanii jechuudha. Goojoo salala an goojoon addunyaarraa qalbii na cabsitu nu sodaachiftuu jiraatte goojoo beetee seenaa isaa dattu anin duuneenii jira kan jiru sirba beetee amma wallee zarii wadaajoo gubbatti goojoo tokko yoo kayaadattan takka na hanna goojoo kanatti jiide achira dhahaa tokkorra taa'ee haasawaa jechuudha. Mimmiliqaatiin jira anin duuneenii jira jee zarii wadaajoodha. Goojoo sun qalbii nama cabsiti jechuudha. Fi goojoo atiin akka kilipitti xiqqoo ammas goojoo afaan galaanaa hajuu sanii asab jechuun goojoo afaan galaanaa ta'a damaaruun baanu sanii jechuudha. Eelitiriyaan waa takkallee achiin hin baaftu hin galfattus. Yoo warra Toobiyaan dhuftee investi gootee jaartee khiraas kafaltee fi jireenya eelitiriyaatii jijjiirtee jireenya ofii jijjiiratte haa adeeroo cubbuudhaa jechuudha cubbuu biti. Kun kana alternatiivli lammadaadhaa zeelaadhaa jechuudha. Hoggaa zeelaa fudhanne zeelaa wanni isaan ajaa'ibsaa keessa magaalaa asabirra umriidhaan guddoodhaati jechuudha. Magaalaa adoon Afrikaa keessattuu magaalaan yoo kaayirumaa fi bikkoota garii taate malee magaalaa very oldiidhaati jechuudha zeelaa. Buufanni zeelaatiis namni keessaa godaanee jira jechuudha. Goojoo galaana afaaniiti jigee jira jechuudha. Manaa miti masjidaa diigamanii amantan ilmi namaa keessaa zeelaan onteeti masjidna diigamanii jechuudha. Suuraalee isaanii gaafa biraatti isan garsiisa. So goojoo afaan galaanaa ta diigamte tana ta'a sabii isaa taatu tambeetee zeelaatis yoo hafalanii fi jaaranii magaalatti waan tana biyya tana magaaleessanii biitti lamaan itti fayyadamte diliidhaa jechuudha. Gaafiin Toobiyaan gaafachuu jirtu tuni gaafii beetee gara common sensiidhaa yoo fudhanne waan beetee aqlii namaa seenuu jechuudha. Diduun ammoo waan didduu saniitu namaan galle jechuudha. Fakkeedhaaf arra daldala oowwaa eelitiriyaan yoo asabiif fayyadamtu taate Itoophiyaanis anis si cinaaniin daldaladha jetteen yoo beetee eelitriyaa kamiidhu taate yoo fakkeedhaaf buna qabaattee eelitiriyaan loon qabaattee waan nama nuti ekspoortii goonu kana hundaa'u qabaattee dorgommiirra waliin jiraanne yoon Itoophiyaadhaaf asab hayyamu taate gaa Itoophiyaan dorgommiidhaan magaalaa keessaa na baaftii kastaamaroota keenya amma maamiloota keenyarraa fudhattii jettee dantaa gaa diinagdee isiisan protect godhuudhaaf yoo hadiddu taate at least aqli namaa nama fudhatti lakki eelitiriyaanis beetee suuqii isii kana biratti suuqii biraa akka banamu diduun beetee aqli loojika jechuu dandeessa jechuudha.
bogoojoo jiidemo beete asab amata soddomii meeqa jechuudha asab yeroo akka ammaa kanatti markabni tokkolleen beete sirnaan qubatee meeshaa buusuu hin danda'u jechuudha. Harummaan beete Toobiyaanuu biyyaalatti waatti ergadheettu karaan hin jiru jechuudha. So waan onee goojoo afaan galaanaa tadiigamu jirtu amata kurnan akkaraan amana beete onu jirti. Musuun waanuu ontee jirti. Gabaasaa beete warri Bahareen miti warri Omaanii fi warri Suudiidhaa kan elektirikaa dhaqanii harkan Musuwaa fi Asab harkan wanni isaan irraa haasa'an nama ajaa'ibsaa jechuudha. Manneen lakkoofsan qabu jedhamu. Manneen ilmi namaa keessaa yaa'e. Magaalaa takka yoo daldalli keessan jiraan ilmi namaa keessaa yaa'a beekadha. Magaalota gurguddoo addunyaarra beekama kakaleessa daldalli keessa bahaa ture hoggaa daldalli irraa maqe magaalaan sanni ontii jechuudha. Namni odoo fedhe keessaa amma Asab daldalli hin jiru namni keessaa yaa'ee jira. Kaleessa ammoo magaalaa turistiidhaa, magaalaa daldalaa, magaalaa beetee oowwitu akka ajaa'ibaa turte. Zeelaanis akkasii jechuudha. So Soomaaliyaan beetee Turkii yaamtee poortii isii kan Maqdishoodhaa san Turkiidhaan fudhadhu Naajaar jetteeni. Somalilandiin United Arab Emirates DP World yaamtee barbaraatti kannitee Naajaaritti itti fayyadamu jetteeni. Hoggaa ammoo nu taate gura lamaan qabatanii u'uu jechuun tus kaayis honestly waan namaa galleqqifamu jechuudha. Haasidummaa taate jechuudha. Waan beetee haasidummaadha. Zeelaa fa'aa itti fayyadamaa jiran jechuudha. Guggoo seenaati zeelaa kajuu barreessaati. Mee maqaa waaqa Oromootii isa kana dhagaa laala Zeelaa. Asab baananii dhagaa laala. Haala akkam keessa magaalonni kun jiranii. Magaalonni kun beetee akka nama beetee ICU seeneeti jechuudha. Gulukoos itti hidhanii maashinni fayyoo beetee patient monitor device adda addaa irratti hidhame xiit oggaa hospitaala dha beetee wanni onneedhaatiif sombaa fi jinniidhaaf wanni adda addaa tasirratti rakkaban maashinni kun beetee dalaguu isaa wanni beektuun xiija asabamma magaalaa xiixxisuu jirtu jechuudha. Wanni Zeelaanis sani. Ammoo odoo filadhuudhaan jaanii lolaanis taatu aarsaatti kafalanii Oromiyaan ta'ii fi odoo godhatti keessii fayyadu Zeelaadha. Maaliif hoggaa inni tulluu guuleetiif Zeelaa jedduu beekadhu tarkaanfuma lamaa jechuudha. Ammas Oromiyaarraa kaatee Oromoo keessa deemteeti Zeelaa dheeyita jechuudha. Gada buusii subboleeyyan keenya. Namni maqaa gadaa buusii baafatee kaa Somaalee ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma sabarroon jaaniin akka dhaba Oromoodhaatiif gada buusiin isarraa waan biraa himatanii jechuudha. So yoo nu jabaanne targaa jibaa sana irraa buqqisanii ooroo isaanii maxxanfatanii waliin dalagachuu dandeenya jechuudha. Zeelaa kaleessa qabrii abbootii teenyaa achi jira jechuudha. Waan beekee cubbuudhaan barbaannu miti abaluu jaanii jechi gootonni keenya hundinuu manguddoonni keenya ulamaawwan keenya gurguddaan magaalaa Zeelaa keessatti qabrii isaanii ni jirti jechuudha. Hoggaa akkana jennu beekee realitii irraa ka 21st century keessatti Zeelaan kaleessa akaakoo keenyaa tochitti awwaalameeti teenyaa jechuudhaaf odoon taane aboo haa nuti keessummaa mitiidha Zeelaadhaaf. Ammoo arra teessanii guyyaan arra teessan godhee haasanii irraa kireeffannudha. Magaalaa akkana ontee tana haa jaarrudha. Arra yoo daldalli Oromiyaadhaa gara Zeelaan taate magaalaan Zeelaadhaa haareetti masjiidni diigame kun hundi ijaaramee namni irraa godaane kun hundi nuti deebi'ee beekee Somaalilaandiis fayyadamtee nullee ni fayyadamna jechuudha. Jabuutiin Raashiyaarraa beezii banteeti Chaayinaadhaaf beezii bantee Itoophiyaa karaa barbaada go'aatti ammoo fuula goortii jechuudha. So wanni keessaa dubbii karaa baharaadhaa tagaafa Afrikaadhaa tuni siyaasa abiyyiidhaa jaalachuuf jibbuun sawwaan biraati. Ammoo harti baharaa biyya tana ni barbaachifti. Oromoo ni barbaachifti. Gaduu buufnee Itoophiyaa miti Oromiyaa ni barbaachifti go'anna dhibbarraa dhibbatti. Namni biyya beetee risoorsii qabata akka Oromiyaadhaa harti baharaa
waajiba jechuudha laazima jechuudha barbaachistuudha kana beekuugaa nama barbaachisa. So ambaasaaddarri USA dhaa wanni inni irraa dubbatee tanaa sagalaan biraa kun TPLF beektee lolaatu as deemaati African Unionii na dhaqqabaa jechuu jira ammoo qabeetee hidhatee waraana leenjifachuu jiru isaanii jechuudha lolaa qophaawaati naalloluuf deemanii narraa Itoophiyaan irraa qabaa jechuu jira Dabratsiyoonii oduu maayyiidhaa gaa Ugandaa fi Keeniyaan hariiroo isaanii ta dippiloomaasiidhaa ta daldala fi sadarkaa waraanatti jabeeffachuudhaaf qophiidha gaabilchina Keeniyaan garsiifte sani odoo beektee Somaaleedhaa fi Eritreelleen garsiisanii waan guddaadha. Ugandaan beektee harti baharaa Ugandaan ni barbaachifti jee adeeroo Yuree Museveniin akkamitti akkas jetta jee namni dhakaatti guureen jiru jechuudha. Yoo nadiddanillee humnaanillee taatu ani beektee harraba beektee garbaba hindiidhaa sanii na barbaachisaa hogaa jedhaniin Keeniyaan ahla wasaala jetteen hay way si dhokkine ammaan dura si dhokkine hin beeknu ammallee si dhokkine fuuldurallee si dhokkuuf hin teenyu waliin dalaganna inumaatu yoo beektee dhuftanii isan buufata keenya fayyadamuun nu fayyadii isan kastamara keenya akka nuusatti isan kabajnaa kottaa nuuf fayyadamaa jedhaniin. Imagine deebisaan Keeniyaadhaa odoo gara Eritiriyaatiin deebisaan akkana Itoophiyaaf kan namte Abiyyeen karaa kamiin hulii waraanatti wal fi'ataa jechuudha. Dubbii ajjeesa jechuudha. Somaaliinis odoo hagana jettee wanni adawwummaadhaa diinummaadhaa ni jirti hin jirtu jechuudha. Ammoo attituudiin isaanii akka itti waa laalan hedduugaa faallaadha jechuudha. Biyyoota 8 Yoweri Museveniidhaa walii qindeessee waraana gaafa Afrikaadhaan jaarajee jira. San keessatti Itoophiyaan ammaan dura hin hammatamne ammoo biyyoonni biraa hammatamanii jira. Ilmaan ayyaa saannaa kan namtee xumuramtee jirti irraan kutee'u dhiifamaan san gaafadha. Qophii tana fakkaattuu dhagaruutti nagaa waaqaa keessa turaa. Thank you.